Ashamaa harka fuudhee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jedha. Isinis immoo baga nagaa taatanii baga naa jiraattan isin jedha. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan ni jajjabeessaa. Akkasuma warri jajjabeessaa jirtanii warri laayikii sabskraayibii sheerii nu gochaa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa. Akkasuma koomentis gaggahaa nu kennaartan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota koo har'a abdiisanii afaan Oromoo hin beekaayi. Mucaa afaan Oromoo barsiistee daa'imti kun keeti moo kanuma arabaati naan jechaa jirtanii. Jalqaba irratti gaafuma tokkoffaa isinii ibsa. Mucaa kana maqaa afaan Oromoo fa'aa itti baastee naan jechaa jiru. Moosumatu itti baasee moo warra itti baases naan jechaa jirtan. Akkuma isiniin jedhee mucaa anis kophaa itti baafadhee warris kophuma itti baase. Warri isaanii kan itti baase maqaan isaa Rakaan jedhama. Rakaan beektanii Rakaanii jedhama. Kana nan baaseef immoo Abdiisaan jedhee. Abdiisaa dheeta itti baasa jechuudha. Mucaan amma lachuu hin beekaa. Rakaanis hin beekaa, Abdiisas hin beekaa isiniin jedha. Akkasuma immoo jechuun baqa waanuma jaaladhu qaba. Baqa natu guddise waan ta'eefan itti moggaase jechuudha baqa. Maaliif baqa akkuma isin jedhe guddisni garaa nama nyaatti waan ta'eef tanarra baatisoo ta'e guddisni garaa nama nyaata. Baqa ilmoodha waan ta'eef jechuudha. Naa ilmoo du'aati waan ta'eef isiniin jedha. Inni biraa immoo afaan Oromoo hin barsiisaa jirtaa immoo akkamii naan jechaa jiranii. Afaan Oromoo mucaa hin barataa hin beekalleedha. Barsiisatuma hin jiralleedha jechuudha. Kaleessa yoomii viidiyoo yoo hojjete irratti illee haasa'een ture. Mucaa afaan Oromoo irratti haasa'ani. Ani afaan Oromoo irratti haasa'a jechuudha. Garuu yoo itti haasa'u namtichi maaloo yoo akkuma beekamu kaa maqaan kiyya Burtukaani. Burtukaan maaloo waan afaan keessan hin barsiisi mucaa waan inni jedhu wallaalaa jirra nuti naan jechaa jira. Mucaa baqa yoo haasa'ullee mucaan afaan Oromootiin natti haasa'uu barbaada jechuudha malee inni afaan isaanii kana baay'ee waan hin jedhu jechuudha. Garuu baqa namticha afaan sana keessa sirriitti haasa'ee mucaan afaan Oromoo hin beeku. Afaan keenya wallaale keessan malee nuti waan ati jettuun hin beeknu naan jedhu ishee. Mucaan amma hin beekaa isaan waan hin jedhuun hin beekaa. Mucaan kun immoo irrabnasii na dhungadhu akkasii kootu rabnaa beenuun deemnaa kilaasii keenya deemnaa waan jedhe waan hundumaa hin beeka sarratti jechuudha. Garuu isaan hin beekaa waan hin jedhu san hin beekaa. Mucaan immoo waan hin jedhuun hin beekaa jechuudha. Innaa waan akkasii viidiyoos jedheenis hin beeka jechuudha. Taa'is ka'isuun jedhee waan hundumaa hin beeka mucaan barachaa jira jechuudha. Maatiitu akka hin barsiifne na godhaa jira malee afaan isaanii wallaalaaf isaanis rakkatanii baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Afaan isaanii akka wallaala jedhanii jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo barsiisata hin jiraas isin jedha maarree haa baratanii maal rakkoo qaba. Afaan Oromoo nu haa babal'atu barreeffanumaa fi ishee. Nama babal'atu osoo waan yeroo dheeraa bira taa'u ta'eeti sirriitti hin barsiisaa ture jechuudha. Yookaan amma akkuma isiniin jedhe karoora kiyya galmaatati xinnoo ishee sababa saniin malee osoo akka soggaa tokko lama biratti amma taa'u ta'eeti mucaa kana sirriitti afaan Oromoo naaf ficcisiisa waan hunduma isaayyuu jechuudha. Qubeellee naaf ficcisiisa jechuudha. Amma lakkoofsa hin beeka Ingiliffaan malee. In jedha Ingiliffaan jechuudha. Ingiliffaan irra jenna lakkoofsa kanneen jechuudha. ABCDs Ingiliffaan irra jenna jechuudha. Innaa hin jedha waan nan jedhee san hin jedha jechuudha. Hin qabachuus yaalti. Daa'imti xiqqoon tuni abboo sammuu gahaa qabdi beektanii waan tokko hin qabata baqa. Sirriitti qabachuu yaala jechuudha. Amma Ingiliffaan teenkiyuu siin jedha shukura siin jedha afaan lachuu hin jedha jechuudha. Afaan Oromootis galatoomi jechuu jammare amma. Innaa akkasii siniin jedha. Abdiisaan afaan Oromootis barachaa jira barsiisatan jira jechuudha. Walumaa galatti akkasii isiniin jedha obboloota koo haa baratu malee afaan Oromoo kun haa babal'atu jedhee tanas yaalaa jira jechuudha. Isa kana obboleessa keenya tokkotu nu gaafate nama lama sadii na gaafate afaan kana jechuudha. Sirma kan maqaatillee sirba Abdiisaatti baaftee faa
kan naan jedhe jira jechuudha. Dhugaa rabbi amma ijoolleen na beekan hundi isaamu mucaa kana jechuun gara feesbuukii tokko namni na beekan malee abdii isaan keemaa akkam jira abdii isaan kee bakka abdii isaan jedhama kennaan jedhu bara sirma kan arabaa illee amma jechuu dhiisanii bara keeti naan jedhu jechuudha ijoolleen akkasii jedha hordoftoota koo kana fakkaataa jechuudha mucaa walumaa galatti barsiisan jira yoo odoon bira ture ta'e mucaa kun sirriitti akka manni baratu nan taasisa jechuudha akka inni hunduma isaayyuu baratu nan taasisa garuu ani waan bira turu amma baqa ji'uma muraasa wayiiti bira taa'e malee maal gochuu hin danda'are akkuma isiniin jedhee jireenyi biyya ormaatti sagayyoo miti akkasuma immoo namoonni tokko maalaan jedhanii yommuu komentii irratti isaanii har'umaan malee sin beekanii isaanii akkasii mati akkati jettu kanaa mati isaan maalii sin godhan isaas sin jajanii isaan akkasii araboonni akkasii mati ani dhugaa dubbachuuf obboloota koo durallee isinitti himeen jira viidiyoo irratti hojjedheetiin ture ani araboonni na haa jedduu fi miti kanan osoo galuuf ka'ee kana nafee daa'ima kana guddiseef arabni homaa hundisaatu homaa siin godhu hundisaatu alaguma waan isaan nu godhan jiru garuu ani wanti na teechise adaraa dhaasniin jedheetan jirame warri naa hubattan adaraa du'aati ishee irraa boqattee du'atu giddidhanii haadha filmoo addaan baase malee jaalattee daa'ima ji'a lamaa kanarraa hin deemne jedhee isinitti meen ture maalidhaa fi ati isaaniif gammachiisuudhaaf bira teessaayii arabni si'uun beektu si'uun maaliin taatu ani isaanirraa homaa waan argadhu hin qabu wandamuusa koo malee wanta isaanirraa argadhu wanta hin qabu wanta naa bibbitan kan yoo ta'e malee wanta isaanirraa argadhu yookiin immoo isaan na ajajanii fi miti dhugaa isiniin jedha dhugaa rabbii jechuudha ani isaan na ajajanii fi miti adaraadhaa isiniin jedheen jira adaraa hin ulfaata adaraa hanga ulfaatu nama daa'ima nama baqa hin beektu jedheeti yaada wanta isiniin jedhu hin qabu baqa adaraan du'aa hin ulfaata ijoollee adaraan kan jiraayyuu hin ulfaata kan du'aa kun immoo keessatti hin ulfaata maaliif namni gaafa ati lafarra jirtu sitti kenne eessatti sirraa fudhata gaafa ati gara rabbii keetii deebite gara waaqayyoo keetii deebite achitti sirraa fudhata si gaafata jechuudha kanaaf adaraa kanatti ulfaatee isatu na teechise malee araboonni naa jajjuuf yookiin namni naa jajjuuf yookiin namni akkas naa godhu maal laa godhu na jajanii dhiisanii maal wanti isaan naa godhan tokko hin jiru bara uma faayidaa tokko hin qabu ani adaraadha adaraan du'aantu nutis anis boru maalan ta'a kan jedhu yaadate malee galuus na gaafatanii jiru siniin jedhee jira galuus nan danda'a siniin jedhee jira har'a tana tikkeetti naa muree hin jedhee ammuma amma tanatti har'a mataan loon tikkeetti muree muruu qofa wanti asii achi jedhamu tokko hin jiru isaanii warra akkanaati mitisi nama waggaa keessatti sarratanyaan yeroo tokko shifeerii qabu ture warri kuni yeroo san ijoolleen akkatti hin gurguddanii xiqqoo fuun jalqabne barattis waan ta'eef namsa ishee amaaru isheetu shifeerii fidatee maaliif isheen hojjettuudha waan taateef ittiin deemti waan ta'eef namtichi sun hojjetamoo yoo namtichi yeroo hunda fidee achi deemuu hin dadhaba waan ta'eef shifeerii kophaa qabdee jechuudha. Yeroo shifeeriin waggaa keessatti gizee sadii galee waggaa keessatti jechuudha hin dubbatan bakka maaliif maatii qaba waan ta'eef bakka akkuma ilmoo keenya jaalata waan taane murraafi jedhu bakka akkas jedhu bakka isaan hin yaadu siif yaadu namaaf yaadu jechuudha galatti namaaf yaaduu fi nama rabbiin ofii sodaatu jechuudha galatti innaa akkasiin jechuu barbaada kanaaf nama si dhooggan illee miti osoo galtee illee sa'aatii barbaaddee galtee illee nama si dhooggan miti jechuudha ani mana kana dhufee dura mana biraatiin ture akkan biyyaa dhufee mana biraatiin ture mana san immoo damoosa xinnaa taanaan biraa qayyaradhe mana kanatti jechuudha mana kana dhufee waggaa fi ji'a jaattan galeen as dhufee jechuudha osoo waggaa lamaa isaanii fixan biraa galeen maaliif gaafa maatii kiyyaan gala jedhee akkas maazarii kooti maazariin kokkoo jettee viidiyoo dhanna laaltee bochuu anis boo'ee jennaan maaliif naan jedhan achumaan akkana maazarii kootti si yaadee kootti naan jettiin jedhe bakka tikkeetti si mura warganamaa dhaqi kootti naan jedhan rabbi naan nyaatu dhaqi bakka galii kootti naan jedhan bakka bakkumatti akkasuma guyyuma san irraa bariisatti san tikkeetti naa muranii tikkeetti yeroo san akka ammaa kanaati ji'atti naa murame ji'a tokkicha sanitti hoggasuma galee ji'a lama biyya taa'e immoo deebi'ee warra kanatti jechuudha. Innaa akkasii jedha
amma immoo viidiyoo biraatiin isinii dhufa viidiyoo yeroo ani galee as deebi'u isinii dhufa agasitti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha obboloota koondi keessan isiniin kabajisiin jaaladha ulfaadhaa warri gaafas na gaafatanii warri immoo jechuun namni gaafachuun bareedadha beektanii nama gaafachuun bareedudha isiniin jedha gaafadhaa akkasuma warra chaanal kidaafa haaraa subscribe gochuun jajjabeessaa yaada fi qeeqa qabaattan koomentii itti barreessuun dagatinaa ciao